Sammuu kee jijjiiruu qabda. Sababni isaa maaliif beektaa? Akka ati gammaddu kan si godhu sammuu keeti. Akka ati gadditu kan si godhu sammuu keeti. Akka ati abdii horattu kan si godhus sammuudhuma keeti. Akka ati abdii murattu kan godhus sammuu keeti. Akka ati abdii horattu kan si godhu yaada keeti. Akka ati abdii murattu kan si godhus yaaduma keeti. Addunyaa kanarratti namoonni milkaa'an, namoonni sadarkaa guddaarra ga'an yaada isaanii akkamitti akka qajeelchuu danda'anii fi yaada keessa isaanii jiru akkamitti akka to'achuu danda'an namoota beekaman. Addunyaa kanarratti keessumaa bara modernizationin baay'ee babal'ate kana keessatti wantoonni yaada namaa hihiran, qalbii namaa adda adda bittinneessan baay'ataniiru. Kanaaf addunyaa kana keessatti namni qalbii isaa adda adda faffaca'e kana keessatti milkaa'uun akkamitti danda'ama? Namni akkamitti kaayyoo isaa faana duukaa bu'a? Kuni gaaffii guddaadha. Maal gochuu qabda beektaa ganama kana wanti sitti himu? Waan milkeessuu barbaaddu, waan galmaan ga'uu barbaaddu tokko galgalaa fi ganama waraqaa irratti barreessuudhaan yeroo teessu, yeroo kaatu, yeroo ciistu sammuu kee keessa naannessuu qabda. Itti yaaduu qabda, barreessuu qabda, fooyyessitee ammas barreessuu qabda. Yeroo hundumaa amma sammuu kee keessa seenee sii liqimfamee foon uffatutti yaada sana deddeebistee barreessitee itti yaaddee duukaa yoo buute malee galma ga'uun waa milkeessuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Namni kamiyyuu yaada isaa focus gochuu hin danda'u yookaan immoo attentionii isaa waan barbaadu tokko irratti hin hidhu taanaan waanuma barbaadde hojjechuu dandeessa. Waanuma barbaadde dalaguu dandeessa. Waanuma barbaadde faanas jiraachuu dandeessa. Garuu yaannati qabdu waan barbaaddu sanarratti hin hidhamne taanaan omaallee milkeessuu hin dandeessu. Garuu immoo sammuun namaa meeshaa ajaa'ibaa Waaqayyo namaaf kennedha. Waan barbaaddu tokko dabarsitee sammuu keetiif kennitte taanaan sammuun kee waan ati barbaadde sana sii kennuudhaaf, waan ati barbaaddu sana deebisee sii kennuudhaaf, deebii sii laachuudhaaf halkanii guyyaan ciisu. Waan milkeessuu barbaaddu tokko, waan ta'uu barbaaddu tokko, waan galmaan ga'uu barbaaddu tokko sirriitti sammuu kee biraan geessite taanaan, ergaa sana kenniseef taanaan sammuun kee waan sana deebisee foon uffachiisee siif kennuudhaaf gadi hin taa'u. Sammuun namaa bakka lamatti qoodama. Conscious mind fi unconscious mind jedhama. Egaan conscious mind jechuun sammuu keenya isa dammaqaa jechuudha. Kana jechuun wanti nuti kana dura beeknu, wanti kana dura nuti barre, yaada isaa, adeemsa isaa, mala isaa, waan hundumaa isaa kan nuti beeknu. Bakka itti amanneerra hin beekna barreerra. Conscious mindiin kana dura proogiraam ta'ee hojjetamee dhumeera jechuudha. Consciousdha jechuun dammaqaadha jechuudha. Sammuun keenya dammaqaadha. Yeroo hundumaa alert ta'eetu hin beekaa jechuudha. Ganaa yaaduun isa hin barbaachisu, ganaa barbaaduun isa hin barbaachisu, fuulduruma jira jechuudha. Unconscious mind jechuun garuu sammuu isa hin dammaqne, amma yoonaallee kan hin dammaqne, garuu immoo jireenya keenya kan to'atu jechuudha. Akkaataatti qaamoleen keenya hundumtuu akkamitti akka xuraawaa qaama keenya keessaa baasan kan godhu isadha. Unconscious mindidha kan nama gargaaru jechuudha. Unconscious mindiin waan tokko hin fudhanne, yaada tokko hin fudhanne, miira hin taane taanaan sammuu isa yaadu kanaan homaa gochuu hin dandeenyu. Sammuun kun in yaadaa, in karoorsaa, garuu immoo homaa gochuu hin danda'u. Borutti darbee jiraachuu hin danda'u. Unconscious mindiin garuu yeroo hundumaa sin oofa. Yeroo hundumaa sin gaggeessa. Yeroo hundumaa haamilee isinitti toora. Yeroo hundumaa fala ittiin waa milkeessuu dandeessan sin godha. Sammuun inni hin dammaqne jechuudha. Kanaaf galgala yeroo ciiftan waan sana barreessaatii sammuu keessanii kennaa. Ganama immoo yeroo kaatan waan sana barreessaatii unconscious mindii bira akka ga'uuf yeroo hundumaa hojjechuudha jechuudha. Kanaafidha yeroo tokko tokko amalli nama bare nama hin gadhiisu kan jedhamuuf. Amalli nama bare jechuun unconscious mindii bira gaheeraa jechuudha. Already amalli sun proogiraam ta'eeraa jechuudha. Ta'uu danda'a, amala badaa ta'uu danda'a, amala gaariis ta'uu danda'a. Unconscious mindiin qabateera taanaan otoo nuti itti yaadiin, otoo nuti hin karoorsiin nu gaggeessa jechuudha. Wanti sin milkeessuu barbaaddan, wanti sin galmaan ga'uu barbaaddanis unconscious mindii bira ga'uu danda'a jechuudha. Kanaaf egaa sammuu keessan waan dandeessan irratti hidhaa. Waan hin barbaanne irraa kaasaa, waan barbaaddan irra immoo hidhaansa. Inni waan sana sirriitti fudhateera taanaan, ergaa sana sirriitti isaa biraan ga'uu dandeessita taanaan waan kamiyyuu si milkeessa.
Ati yaada kee qajeelchitee waan tokko irratti hiitee ganamaa fi galgala yeroo hundumaa irratti hojjettaa wanti sun foon ni uffata. Ni milkaa'aa, ifa ta'a, galma sii gahaa jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabdaa? Ganama gaafa hirriba keetii kaatu waan sana yaaduu qabda. Daqiiqaa tokko, daqiiqaa lama fudhattee yookaan barreessuu qabdaa, yookaan yaaduu qabdaa, yookaan immoo isa barreeffame dubbisuu qabda jechuudha. Galgalas gaafa gara ciisa kee deemtu waan sana dubbisuu qabdaa, ilaaluu qabdaa, yookaan immoo barreessuu qabda jechuudha. Walitti fufinsaan guyyoota 21 ol waan kana gootte taanaan sana booda sana gochuu dhiisuus hin dandeessu, sana yaaduu dhiisuus hin dandeessu, sana galmaan ga'uudhaaf duubattis hin deebitu jechuudha. Kanaaf sammuu keenya to'achuu danda'uun baay'ee barbaachisaadha. Sammuu keenya waan barbaadu irratti hiinee akkaataa ittiin hojjechuu danda'uun duukaa. Chaanaalii kana sabiskiraayib gochuun hin irraanfatinaa. Hiriyoota keessan bira akka ga'uuf namoota kaaniifis sheer godhaa, laayik godhaa. Galatoomaa isin jedhaa, ulfaadhaa, guyyaa gaarii.